Dubbihimaan ministeera ajaa alaa Itoophiyaa Nabiyaat Getaachoo har'a ibsa miidiyaaleef kennaniin pirezidaantiin duraanii muuxannoo qaxanaa kanatti qaban bu'uura godhachuun yaada dhuunfaa isaanii kennan jedhan. Yaadni torban darbe dippiloomaatiin buleessi fi pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa kennan hariiroon biyyoota lamaanii hammaachuu kan agarsiise qaxanaattis yaaddoo nageenyaa kan dabale ture. Mootummaan Itoophiyaa ibsaarra kenne kanaan yaadichi kan dhuunfaa malee yaada mootummaa Itoophiyaa akka hin taane beeksise. Yaadni dhuunfaa maqaa pirezidaantii duraanii Dr. Mulaatu Tashoomatiin dhiyaatee Aljeeziraa irratti qoodame pirezidaantiin Eertiriyaa Isaayaas Afawarqii kaaba Itoophiyaatti ammas walitti bu'iinsa hammeessuuf hojjechaa jiru kan jedhu ture. Barreeffama kana hordofee ministeera odeeffannoo Eertiriyaa Yamaana Gabra Masqal miidiyaa hawaasaa gubbaa ibsa qabxii 10 qabu maxxansuun himannaan Dr. Mulaatu sobaa fi maqa balleessedha jedhan. Dabaluunis shira ofii isaanii rakkoo uumuu yaadan nutti qabatan jechuun Itoophiyaan dubbii barbaaddi jedhan. Ibsi aangaa'aa Eertiriyaa kun kan irratti xiyyeeffatee deebii kenne pirezidaantii duraaniif ta'uu caala Itoophiyaa fi bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed ture. Mootummaan Itoophiyaa deebii mootummaa Eertiraa irratti yaada osoo hin kennin erga ture booda ibsa idilee jimaata kennamu irratti yaadni dubbii ijoo biyyoota lamaanii fi qaxanichaa ta'e yaada dhuunfaa Dr. Mulaatu ta'uu kan hime. Mata dureen barreeffama Dr. Mulaatu gaanfa Afrikaatti walitti bu'iinsi biraa dhalachuurraa hambisuuf yeroonsaa ammaa jedha. Keessattis waraanni hojii ijoo mootummaa Eertiraati dhimmi itti qabames isa jedhan. Waliigalteen Piriitooriyaa waraana kaaba Itoophiyaatti xumura godhee dhiibbaa pirezidaantii Isaayaas naannichatti uumuuf fedhan gufachiisira kan jedhan Dr. Mulaatuun pirezidaantii Isaayaas waliigalticharraas gammachuu akka hin qabne ibsan. Aangawoota TPLF gidduu dhibdee uumame akka carraatti fayyadamuuf fedha qabaachuu akkasumas naannoo Amaaraa keessatti milishaan akka ijaaramu gochuun dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachaa jiru jechuun simatan. Himannaawwan kanneen ilaalchisuun ministeera odeeffannoo Eertiraa deebii kennaniin mootummaan Itoophiyaa ji'oota darban dubbii barbaacha sababa hin qabnee fi jabaatee gaggeessaa jira jedhan. Dabalataanis Itoophiyaan ka'umsa rakkoolee qaxanaa kana mudataniitii jedhan. Ammoo biyyi isaanii dhimma keessa Itoophiyaa keessa galuuf fedha akka hin qabnes dubbatan. Dr. Mulaatuun seenaa faallessanii dhiyeessan jechuun kan himatan Yamaanaa Gabra Masqal waraana kaaba Itoophiyaa keessa kan hirmaatan affeerraa mootummaa Itoophiyaatiin ta'us ibsan. Maddi rakkoo Itoophiyaa ammallee iddoo biraa miti kan jedhan aangaan Eertiraa kun Itoophiyaan rakkoolee fi walitti bu'iinsa mudataniif qaama alaatti quba qabuun Eertiraatti qabachaa jirti jedhaniiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed aangoo akkuma qabataniin hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota hedduuf rakkoo keessa galee ture furame. Achis waraana kaaba Itoophiyaa keessatti waltumsuutti ce'ee ture. Xumura waraana kaaba Itoophiyaa boodamtii mootummaa federaalaa malee Eertiraa kallattiin wal qunnamaa jira oduu jedhu soba ta'uu beeksise. Dubbii himaa TPLF kataan obbo Amaanu'eel Asaffaa dubbiin TPLF Eertiraa waliin wal qunnamaa jira jedhu soba irra deddeebiin hafarfamaa jiru ta'uu BBC'tti himan. Ministeera ittisaa duraanii Itoophiyaa akka turan Dr. Abrahaam Balaay dhimmoota haala yeroo naannoon Tigraay keessa jiru irratti dhiyeenya kana Faana Broadcasting Corporate waliin turtii taasisaniin aangawoonni Tigraay Eertiraa waliin quunnamtii qabaachuu dubbatanii turan. Dubbii himaan TPLF obbo Amaanu'eel garuu himanni kun waan haaraa akka hin taanee fi dhara ta'uu kaasu. ሓድሽ ዘረባ ኣይኮነን ክጅምር ከሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝነበሩ ኣመራርሓ Gaggeessitoonni TPLF keessa turan rakkoo uuman hordofee dhaabicha keessaa bahanii sochii mataa isaanii erga jalqabanii booda dhaabicha maqaa balleessuu eegalan. Ajandaa humnoota biroo walitti nuu qabuu danda'a jedhanii yaadan uumuun dhimma kana ajandaa gochaa kan jiran. Kana dura walitti dhufeenyi tureera yoo ta'e kan isaanis irratti hirmaataa turan ta'a jechuudha. Yeroo dhiyootti sadarkaa gaggeessitoota waraanatti walitti dhufeenyi jiraachuusaa hin beeknu jedhee ture Getaachoon. Garuu immoo sana dura yaadicha yookaan naareetiivii kana uumeera. Nuti irra deddeebiin wanti kun sobaa jenneera. Garuu irra deddeebi'amaa waan jiruuf nuti walitti dhufeenya homaatu hin qabnu. Ragaan wayiis kan dhiyaatu hin jiru jechuu barbaanna. Walitti dhufeenya akkasittis akka seennu wanti nu dhiibu hin jiru. Kanaan dura beekamtii mootummaa Itoophiyaatiin qondaaltota TPLF fi mootummaa Eertiraa gidduu quunnamtiin turuu TPLF beeksisee ture. Kana ka'umsa godhachuun quunnamtiin akkamitti TPLF fi Eertiraa gidduu hin jiru jechuu dandeessan jennee obbo Amaanu'eel gaafannee akkas jedhan. ቅድም ኢሉ እቲ ኣብቲ ውድብ ፀገም ከየጋጠመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ dursa osoo TPLF keessatti rakkoon hin uumamin dura waliigalteen Piriitooriyaa erga mallattaa'ee booda sochiiwwan tokko tokko keessa erga seennee booda kunis karaa mootummaan Itoophiyaa beekuu fi waliigaltee nageenyaa fayyaduun kanneen bulchiinsa yeroo keessa jiran addumatti Getaachoon walitti dhufeenya tokko tokko eegaluun beekamaa ture. Kana Dr. Dabratsiyoon ibsee ture. Kanaan ala walitti dhufeenyi godhame homtuu hin jiru jechuun barbaada.
torban lamaan dura pireezidaantii duraanii Itoophiyaa kataan Dr. Mulaatu Tashawme Eertiraan kaaba Itoophiyaatti waraanni bifa haaraan akka eegalu gochaa jirti jechuun waldhabdee TPLF keessatti mudates akka carraatti itti fayyadamaa jiraachuu Aljaziiraa irratti barreessanii turan. Eertiraanis deebii kenniteen dheebuu waraanaa akka qabu Itoophiyaadha jechuun Itoophiyaan rakkoo keessaa furachuu dadhabdee Eertiraatti quba qabdi jette. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Eertiraa laafee jiru kun gara waraanaatti yoo deeme gareen TPLF Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu Eertiraa waliin ta'uun mootummaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad loluu danda'a kanneen jedhan jiru. Walitti dhufeenyi TPLF fi Eertiraa kana booda maal ta'uu danda'a jennee dubbii himaa TPLF obbo Amaanu'eel Asaffaa gaafanneerra. ንሕና ከም ውድብ ይኹን ከም ህዝቢ ብትግራይ ምስ ጎረባብቱ ሰላማዊ ዝኾነ nuti akka dhaabattis ta'ee akka uummataatti uummanni Tigraay uummata ollaa wajjin walitti dhufeenya naga qabeessaa akka qabaatu kan darbe immoo seeraaf haqaa fi araaraaf dhiisuun yeroo itti aanu uummata hundumaa waliin walitti dhufeenya naga qabeessa akka qabaannu barbaanna. Kunis naannolee Itoophiyaa keessa jiran Amaaraa, Affaar akkasumas sadarkaa biyyaatti biyyoota ollaa kanneen akka Sudaanii fi Eertiraa ta'uu danda'a. Kanaaf walitti dhufeenyi naga qabeessi uummata giddu galeessa godhatee wantoota du'a mancaatii irra deddeebiin mudatuu fi waggaa dheeraa lakkoofsiseef sababa ta'an xumura argatanii walitti dhufeenyi uummataa naga qabeessa ta'e akka jiraatu gochuu malee walitti dhufeenya dhimmoota rakkoo siyaasaa biroo ta'anitti geessu uumuuf yaada hin qabnu. Akkas gochuus hin dandeenyu. Itoophiyaan biyya sabdaneetti afaanonni 80 ol keessatti dubbatamuudha. Biyyattiin ammatti mootummoota naannolee 11 fi bulchiinsa magaalotaa 2 qabdi. Heerri mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara 1995 afaanonni hunduu fudhatama wal qixaa qabaachuu tumeera. Heerri Itoophiyaa bara 1995 keewwata 5 muraa 2 fi 3 jalatti afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaaraati. Naannoleen ammoo afaan hojii mataa isaanii murteeffatu jedha. Waggaa 5 dura ammoo bara 2020 jechuudha. Imaammanni afaanii afaanota Itoophiyaa 4 afaan hojii dabalataa mootummaa federaalaa taasisuuf ministeera aadaa fi ispoortiitiin bahee ture. Afaan Oromoo kan uummata dubbatu guddaa qabus afaanota kanneen keessaa tokko ta'ullee hamma yoonaatti garuu hojiirra oolle. Maaltu danqe? Tibbana hayyoonni yuunivarsiitii Jimmaa 3 wal ta'uun dhimma kanarratti waan qoratan yuunivarsiitii Ambootti dhiyeessanii turan. Warqinaa Dirribsaa hayyoota qorannoo geggeessan kunneen keessaa yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi qorataa afaan Oromoo kataan Dr. Alamaayyoo Faqqada dubbiseera. Imaammati bahe kun waggaa 5 lakkoofsisee fi tarii hojiirra oolchuudhaaf maaltu danqaa ta'e isa jedhu haalduree wayii kaa'e. Haalduree inni kaa'e maa inni labsiin kun hundi isaayyuu dhimma barnootaas dhimmi afaan hojii mootummaa dabalataa ta'uus egaa afaan hojii mootummaa dabalataa ta'u jedhamanii labsii keessa kan ta'anii afaanota 4. Afaanota 4 kun afaanota daangaa Itoophiyaa ce'anii dubbataman walitti hidhamiinsa dinagdee siyaasaa fi nageenya gaanfa Afrikaatiif gumaachuu danda'a jedhamanii afaanota yaadaman afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Sumaalee fi afaan Affaar. Isaan kun Itoophiyaatti alatti dubbatamu, Itoophiyaa keessatti dubbatamu. Kanaafiyyuu dhimmoota gaanfa Afrikaa fi dhimmoota Itoophiyaa keessa jiraniif bu'uura jedhamee amanameeti labsicha keessatti kan lafa taa'ee jiru. Haa ta'u immoo hojiirra ooluudhaa fi heerri mootummaa fooyya'uu qabaa jedheeti haalduree jedhee barreessa. Heddee heerri mootummaa fooyya'ee booda immoo labsiiwwan kanaan wal qabatan biroon ni qophaa'u jedha. Labsiiwwanii booda immoo qajeelfamoonni garaagaraa ni tolfamu jedha. Ammasitti labsiin kun hojiirra ooluu hin danda'u jedhee gudunfee kaa'eera jechuudha. Karaa kanaaf waggaa 5 kana guutuu maaliif sochiin tokkoyyuu hin jiru jedhamee yoo gaafatame heerri mootummaas waan fooyya'ee hin jiru. Fooyyessuudhaafis ammoona akkuma abbaan fedhayyuu quba qabu sochiin tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu siimbooliidha imaammati kun akkasuma maqaadhaa fi callisameedhuma kana gooneerra jechuudhaaf malee silumayyuu garaarraa fedhiirraa miti hojiitti hiikuudhaaf kutannoon jiru rakkisaadha waan jedhu wayiiti jechuudha kan ka'aa ture. Heerri mootummaa danqaa tokko dhadhaniiti kaasu namoonni gaafatamanis lachumti mataan isaayyuu danqaadhaadha. Maaliif otoo heerri mootummaa hin fooyya'in nu qopheessuun maaliif barbaachise? Deebisee immoo labsiin tokko ofuma isaa asii ol deebi'ee heera mootummaa akka fooyya'u akka jijjiiramuudhaaf yaada kennuu danda'a. Maaliif edda heerri mootummaa fooyya'ee yoo haalli eeyyama ta'e yoo heerri mootummaa eeyyama ta'e qofaadha labsiin irratti hundaa'ee ba'a. Maaliif heera mootummaa irra labsiin ba'a malee labsiin asii ol heera mootummaa rikomendiin godhu. So silumayyuu wanti wal jala daddarbee jira jechuudha. Akka sadaffaatti immoo dhaabbileemti kana raawwachiisuu danda'an dhaabbilee gaafa jedhu dhaabbileen mootummaa waa tokko qopheessan labsii baasan taanaan labsii isaanii akka baasanitti hojiirra oolchuudhaaf dhama'uutu irra jira jechuudha. Heerri osoo hin fooyya'in hiikoo heeraatiin imaammanni afaanii hojiirra ooluu danda'a. Dhimma kanarratti Warqinaa Dirribsaa ogeeyyii seeraa dubbiseera. Barsiisaan seeraa duraanii yuunivarsiitii Bulee Horaa fi gorsaan seeraa Daanyee Gurmeessaa yaada kana kennan.
heera fooyyessuun dirqama barbaachisummaan isaa hagana miti yookiin immoo hiikoodhaan godhuu waan danda'amu jedheen amana. Haa ta'u malee namoonni heera mootummaa fooyyessuutu barbaachisa jedhan wanni isaan kaasanii wanti kun akka hin milkoofneef yookiin immoo heera mootummaa fooyyessuun heericha keessatti pirosiijarii yookiin immoo adeemsa baay'ee cimaa ta'e kaa'eera jedhanii amanu yookiin immoo uummanni hundi irratti waliigalee referendamiidhaan ta'uu qabaa yaada jedhanis yeroo kaasan hin dhaga'amu. Haa ta'u malee heericha keessatti referendamiidhaan ta'uu qaba wanti jedhu kaa'amee hin jiru. Yaadni fooyyessuu akkamittiin akka ka'u kaa'ameera eenyutummoo akka fooyyessuu qabus kaa'ameera jechuudha. Kanaan wal qabatee akka kiyyatti yeroo adda addaatti hiikoodhaan qaamuma heera kanaa keessaa kan fooyya'an ni jiraatu yookiin immoo adeemsuma fooyya'ii sanas guutummaa isaa ta'uun eegeen kanneen fooyya'insa irratti taasifame keewwatoonni ni jiru jechuudha. Kana durayyuu namoonni tokko tokko haga ammaatti heera kana keessatti fooyya'insi godhamee hin beeku jedhanii warri kaasan ni jiru jechuudha. Haa ta'u malee yeroo adda addaatti wanti kun kan taasifamedha. Keessumaa keewwata 98 irratti dhimma gibiraatiin wal qabatee fooyya'insi taasifameeru ni jira. Keewwata 103 irratti lakkoofsa uummataatiin wal qabatee yeroo itti fooyya'insi taasifameeru ni jira jechuudha. Maneen maree biyyattii lamaan waliin ta'uudhaan fooyyessanii beeku jechuudha. Kunis gama kanaatiin ta'uu waan danda'ulleedha. Wanti guddaan koomitimentii fi fedhii irratti qabaachuudha malee wanti inni fooyya'uu hin dandeenyeef hin jiraatu jechuudha. Obsinaan Girmaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa seeraa akkasumas dhuunfaan ammoo abukaatoodha. Fooyya'insa seeraa moo hiikoo seeraatu imaammata afaanii milkeessuu danda'a kan jedhu irratti akkas jedha. Yaadumti ka'e kun jalqabumarraa kaasee gaaffiiwwan duraan ka'aa turan miirota namaa to'achuudhaaf sana bu'uureffatee kan ka'edha malee deeggarsa seeraa hin qabu deeggarsa isaa hin qabdu kan jedhamti ganata. Summaalirraa maddoo jenne heera mootummaa federaalaa bara 1995 keewwata 5 jalatti afaanonni hundumtuu walqixa akka ta'an himamee jira. Haa ta'uti garuu afaanota sabaa fi sablammii biyyattii keessaa afaan Amaariffaa afaan mana hojii federaalaa akka ta'e fakkeessanii jira jechaadha. Muraa lama jalatti. Kanarraa ka'uudhaan egaa namoonni heerri fooyya'uu qaba jedhan ogeeyyiin seeraa inni kun dhimma mootummaan calliseedhuma poolisii baasee afaan 4 godheera yookiin 3-5 godheera jedhu osoo hin taane keewwanni kun ifadha waan ta'eef bu'uura sanaan beekamtiin kennamuu qaba kan jedhudha. Mootummaan federaalaa lammii isaa kan ittiin tajaajilu Amaariffaan akka ta'e fakkeessumeera jira waan ta'eef kun dhimma falmisiisaa miti dhimma hiikoodhaan furmaata argatu miti. Kanaaf karaa paarlaamaatiin heerri fooyya'uu qaba kan jedhudha jechaadha. Kan gadi jabeessamee falmame. Itti sirrii ifaan jiru garuu karaa paarlaamaatiin fooyyessuun osoo danda'amu baratama falmisiisaadhaa fi fudhatamummaa isaa gaaffii keessa gale hordofuudhaan karaa hiikoo deemne jechuun jabeessaan fudhatamaa miti jechaadha. Akka salphaatti dhimma kanarratti dhimma falmisiisaa miti biyyi kun biyya bal'oodha. Uummata hedduu qabdi. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun dhimma gaaffii keessa gale miti. Uummata irra jireessa dhibbeentaa 60 oltu dubbata waan ta'eef. Barjaalee baay'isuu fi miidiyaa hawaasummaa irratti afaan Oromootiin waan barreessaniif afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuun hin danda'amu ka jedhu ogeessi seeraa Obsinaan mootummaan dhoksaadhaan deemuurra karaa ifa ta'een imaammata kana hojiirra oolchuu irratti hojjechuu qaba jedha. Erga afaan kun tarsiimuun afaanii kun yookiin imaammatni afaanii mootummaan hojiirra oolchu jedhee erga bahee booda waggaa 5 ga'eera. Tokko barjaaleedhaa fi akkasumas feesbuukii hanga'ootaa irratti maxxansuurra darbee hojimaatatti wanti seename hin jiru. Ati mirga amansiisaa tokko mirgaa fi uummataa tokko karaa dudduubaa fiduun barbaachisaa miti. Maaliif karaa dudduubaa hin taane fuulduraan gaafattee raawwachuu otoo dandeessu dhugaarratti waan bu'uureffate gaaffii dhiyaateef furmaata kennuu otoo dandeessu alkallattiidhaan yookiin karaa sadudaan deebii kenna jechuun iyyuu yookiin waan sanatti amanuu dhabuurraa akka galtee siyaasaatiif fayyadamuutti waan akeekudha. Garramoo Abarraa abukaatoo fi gorsaa seeraa yoo ta'u yaada Obsinaan kaaseen walii gala. Hiikoo heeraa fayyadamuudhaaf heerri tokko ofiima isaa gaaffii kan qabu yoo ta'e homa tokko hin jedhu yoo ta'e callisee taa'eera saayilanti ta'eera yoo ta'e lammaffaan immoo jechumti heera irratti seerri taa'eera seerri ba'e sun garuu ifa miti. Haa ta'u garuu gara heera keenyatti yoo dhufne keewwata 5 jalatti yoo ilaalle ifaaf ifatti maal jedhaa Amharic shall be the federal working language jedha. Kana jechuun afaan hojii mootummaa federaalaa Amaariffadha jedhee ifaaf bilisaan kaa'ee jira jechuudha. Possibilitiin afaan biraa itti dabaluu dandeenyu hin jiru jechuudha. Kanaafuu
jalqabumarraa waan ifatti taa'e kana namaariif afaan hojii mootummaa federaalaati jedhee ifa bilisaan waan kaa'e kanarratti hiikoo heeraa barbaaduun barbaachisaa miti jechuudha. Constitutional amendment barbaada kan jenneef maali? Hierarchy of laws kan jennutu jira saayinsii seeraa keessatti. Seeronni irraaf jala qabu. Fakkeenyaaf hierarchy of law keessatti heerri irra aanaa, heeratti aanee labsiitu jira, labsiitti aanee qajeelfamatu jira, qajeelfamatti aanee dambiitu jira. Constitutionii yookaan heeraa gadi kan jiran labsiis ta'e qajeelfamas ta'e dambiiwwan hundumtuu yeroo bahanii constitutionii wajjin walitti bu'uun qabanii jechuudha. Amma garuu poolisii afaanii amma jedhame kana haadhiis nuti afaan fakkeenyaaf gara keenyaatti dhufne afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jedhame qabsoon bara hedduudhaaf tureera. Garuu ta'uu hin dandeenye amma yoona. Sababni ta'uu hin dandeenyee fi heerri kun fooyya'uu qabaa jedhamee waan itti amanameef. Amma kun hin taane mootummaamatu poolisii baase. Hanga yoonaa fin ammasiin jedhe kun waan hin deemamneef constitutional amendment irratti waan hin geenyeef rarra'ee hafee jechuudha. Ni barbaachisa yoo ta'e maaliif gara hiikoo heeraatti deemna? Maaliif gara constitutional amendmentiitti hin deemnudha? Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya